namtichi tikeetii feekii hojjetanii natti erganii as dallaala biyya keessaa hojii walii galanii. Tikeetii kana kun tikeetii foorjitiidha. Kun asirratti isinii maxxansee jira. Tikeetii kana na ergeellee ammaatii kiyya galee kan deemu abdachiisee dubbisee deemee gaafa Finfinneetti ol deebi'u tikeetiin kiyyallee viizaan kiyya feekiidha. Gara itti deebi'u wallaalee ammaatii kiyya waan jedhu wallaalee kana gidduudhaan illee abbaan kiyya na eeggatee gaafa dadhaboof ofirraasee lubbuun isaa darbitee turte. Namni biyya harabaa deemuudhaaf jirtu jechuudha otoo waan kana beektee gargar hin baafatini akka maallaqa keenyaattee akka mucaa kanaatti akka hin taanee fi obboloota keessanillee biyyarraa fiduudhaaf kan jirtanii duraan dursitanii otoo maallaqa keessan hin kaffalini otoo jechuudha dallaaladhaan walitti dhuftanii to'i dallaala wajjii forososii kana yookiis immoo wanta jiru kana jechuudha biyya harabaa biyyoota barbaadan deemtanii dalagachuu yookiis immoo hojjechuudhaaf gaafa kaatanii duraan dursa maal gochuuti akka qabdanii viidiyoo kanarraa isin hubachiisa amma naaf galee waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffachuu akkasuma immoo sheer laayik bakka yaada qabdanillee koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha obboloota koo nagaa isin dagannee akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha isiniin jedha. Haaraa kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa chaanaaliin kun kan koo qofa otoo hin taane kan keessanillee sagalee waliif ta'u akkasuma immoo jechuudha obboloonni yaada qabdanii muudannoon kanarra ga'ee dhaloota biraa hin barsiisa kan jettanillee keessan dubbistanii dhaloota biraa akka isiniif ga'u gochuu dandeessu jechuudha obbolootni keessanillee akka isin gorsan kan barbaadan miidhama keessatti kan kuftani eenyummaan keessan iccitiidha isiniif eeggamee isiniif nan dhiyeessa isiniin jechuuti nan barbaada baga bara 2017 keessa bara 2018 bara haaraa kanatti baga nagaan ceetanii keessuma obboloonni koo biyya ormaa keessa jirtanii adaraa keessanii akka isinitti hin dhaga'amne kaayyoodhaaf waan ta'eef kan biyyaa baaneef kaayyoo keenya wanta manaa baaneef ilaallee garaan keenya akka nuuf kaffaanetti obsumaan hojiidhaan lafa jirrutti waaqayyo isa fayyaa nuuf kenne isa guyyaa kanaan nu ga'e akkasuma immoo hojii kanallee akka hojjennuuf isa nuuf kenne jechuudha carraa hojii nuti hojjechaa jirru kana namoonni biraa yaalanii yeroo hedduudhaaf kan dhaban hin jiru waan ta'eef haaluma keessa jirrutti uumaa keenya guyyaa kana nu argisiise galateeffachaa namoonni immoo bilbilaan maatii keessan argachuu dandeessanii maatii keessaniif illee bilbiltanii bagatti isin ga'e jechuun itti dandeessu kanaaf iyyuu jechuudha isinitti hin dhaga'amini ayyaanni kun guyyaadhuma kana takkittiidha kan ishiin darbitu iftaan guyyaa biraati waan ta'eef kanaaf iyyuu isinitti hin dhaga'amini kaayyoodhaaf kan manaa baane isiniin jedha obboloota koo igaa kanatti aasuudhaanii akkuma argaa jirtanii sagalee obboleessa keenyaa dhaggeeffattanii jirtu waan ta'eef iyyuu hanillee asirratti namni tokko biyya harabaa yookiis immoo biyya barbaade yoo haa ta'u biyya keessa jiru Itoophiyaadhaan alatti deemee tan dalagadha yoo jedhe namni tokko maal gochuu akka qabu isinitti majechuudha hamma naaf galeerraayi obboloota koo gaafa miidhama keenya wanta deebisuu hin dandeenye sana baanee viidiyoo hojjannee dubbachuudhaan dura miidhama sana keessa akka seenne obboloonni keenya kana dura miidhamaniiru waan ta'eef iyyuu warri kana booddee immoo warri nu duuba jiru immoo akka hin miidhamnee fi ergaa dabarsuu fi qabna waan ta'eef viidiyoo kana sheer godhaa fi isiniin jedha obboloota keessanillee shamarras dhiiras haa ta'u biyya harabaa fiduudhaaf kan jirtan jechuudha yeroo hammaa kanatti dhalli namaa bineensa ta'ee jira waan ta'eef waliif hin na'u bakka kan inni barbaadu akka waan waggoota hedduu waggoota kuma biyya lafaa kanarra jiraatutti maallaqa haadha hiyyeessaa abbaa hiyyeessaa nyaatee ittiin guddina dalgaa guddachaa jira waan ta'eef namoonni hedduun kinooyi akkuma abbaa mucaa kanaa lubbuu isaanillee kan dhaban hin jiru jechuudha kanatu miidiyaatti ba'ee malee obboleessi keenya kun habbaasaa jechuudha araaxaa fuudhuudhaan itti liqeeffachuudhaan wanta qabu hunduma isaayyuu itti gurguree mucaasaa deemee hojjetee anallee jijjiiree ofiisaallee haa jijjiiru nama haa ta'u jedhee wanta qabu hundumayyuu itti gurguree liqeeffatee araaxaa fuudhee mucaasaa kanaaf jechuudha dallaalli biyya keessattii fi dallaalli biyya arabaa yookiis immoo Dubaay keessatti kan argamu jechuudha walii galuudhaan viizaa
soba yookiis immoo feekii isa jedhanii viizaadhaaf tikeetti kutanii mucaa kanaaf erganii maallaqa isaa 400 irraa nyaatanii jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo biyya Arabaa kamiin keessa iyyuu jirtanii biyya Arabaarraa gara biyya Arabaatti illee kan darbitanii maallaqa keessan kaffaluudhaan dura jechuudha viizaa isiniif hojjetamee ergamee fi akkasuma immoo tikeetti isiniif hojjetamee ergame nuuf ergame nuuf citeera jettaniituma maallaqa kaffaluu keessaniin dura namoota jechuudha beekumsa isaa qaban cheeggoosifadhaadha isiniin jedha. Maaliif maallaqa keessan otoo hin kaffalatin namni eenyumayyuu taanan nama amma barbaadaniyyuu nama sana beeka. Ijoollee naannoo tokko irraa ba'antu yeroo hammaa kanatti jechuudha wal ganee bilbila isaanii biloog walirraa gochaa jira waan ta'eef kanaaf of eeggannoo taasisaa. Viizaa fi tikeettiin gaafa isiniif hojjetame jedhanii karaa bilbila keessanii haa ta'u gama kamiiniyyuu gaafa isin qaqqabe deematoo namoota beekanii gargar baasifadhaa cheeggoosifadhaa erga wanti suni sirriidha fi kan dhugaa ta'uusaa adda baastanii beektanii booddee maallaqa keessan galchaa malee akka mucaa kanaatti maallaqni keessan akka nyaatamne abbaan mucaa kana kinoo yeroo hammaa kanatti of ajjeesee jira jechuudha. Sababa maallaqa namarraa fuudhee namni naaf kenna jedheeni mucaan kun immoo isirraa taafillee jedhee abbaasaa eegee gaafa dadhabu ofiisaa rarraase. Mucaan kun yeroo hammaa kanatti boo'aa jira. Harmeen isaallee rakkina keessa jirti. Maallaqa liqeeffata sana namni maallaqa isaati waan ta'eef iyyuu nuuf kenni jedhanii itti dudubbachaa itti marmaaraa jiru waan ta'eef carraan harmee koollee isuma kana ta'uu danda'a jedhee mucaan kun yeroo hammaa kanatti gargaarsa gaafatee biyya Arabaa jechuudha. Gargaarsa yeroo isin jedhu nama isaaf hojjete gara biyya Arabaa kana dhufee akka hojjetatu adaraa jechaa boo'aa jira waan ta'eef carraan akkanaa kun akka isin hin qaqqabnee fi dallaalaa irraan deemuudha kaatan duraan dursaatoo viidiyoo hojjedhee isiniif tureetan jira waan ta'eef waraqaa eenyummaa isaallee fudhadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo dallaalaa amma ta'e jechuudha namoota isatti dhufeenya waliin qaban jechuudha. Isaanillee qoradha. Akkasuma immoo dallaalaa hamma ta'e beektan eenyummaa isaa jechuudha malee irraan ergadhaa hojjisiifadhaa malee mucaa kana otoo dallaalaan kun warrootumti callisanii eenyummaa isaanii dhoksanii onlaayinii irra hin hojjanne jedhan kun waamanii biyya sana keessatti iyyuu ijoollee kana gatuutii danda'u jechuudha. Namoota baay'eedhas immoo gatamanii kan jiran jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo taasisaa obboloota koo biyya namaa keessatti ba'anii rakkachuun akkasuma immoo viizaa sobaa kanaanis maallaqa keessan akka isinirraa hin nyaanne bineensa bara kanarraa of eeggadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Viizaan kun kinoo tikeettiinis waanuma akka bakka kanuma sirrii isuma dhugaa sana fakkaata. Mucaan kun akka kanatti nyaatamee jira. Isinillee akka hin nyaatamne namoonni biyya Arabaa keessa jirtanii biyya biraatti darbuuf jirtan akkasumallee obboloonni keessan biyya keessaa gara biyya Arabaa dhufuudhaaf kan jiran dhiirotas shamarranis haa ta'u duraan dursamee wanta hojjetame gargar baafatanii cheek erga godhatanii sirrii dhugaa ta'uusaa erga beekanii birrii haa kaffalan isiniin jedha. Kanaaf iyyuu eenyurraan akka dhuftanii eenyu akka ta'e namummaa suni boru yoo rakkattanii iddoo rakkatta sanatti isin gargaaree iddoo hojii sanaallee isin jijjiiruu akka danda'u isa kana duraan dursaatoo itti yaada isiniin jedha obboloota koo. Gaafa biyyaa baanu biyyumaa ba'uu keenya malee biyya namaa keessatti maaltu akka nu qaqqabu maaltu nurra yoo ga'e maal akka goonu itti yaadnu jechuudha. Yeroo sanatti garuuti rakkinoonni biyyaa ba'uu qofa yaaduu otoo hin taane ergan biyyaa ba'ellee rakkinni yoo na qaqqabe namni suni furmaata naaf kennuu danda'a namni sun na qaqqabuu danda'a jennee itti yaaduun barbaachisaadha isiniin jedha. Egaa obboloota koo yaannin qabadhee isiniif dhufe isuma kana fakkaata. Amma dhumaatti waan na wajjin taataniif guddaa galatoomaadha isiniin jechaati. Yaada qabdan immoo koomentii jala kaa'adha. Dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa isiniin jechuuti barbaada obboloota koo nagaatti.